Nagaanii fi araarri Waaqayyoodhaa lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba Waaqayyoodhaa kan taatan, Gooftaa Yesuus Kiristoositti kan amantan, biyya lafaaf sheexana kan waakkattan hundumti keessan akkam jirtu? Ani obboleessi keessan nagaa guutuun qaba. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nagaa kootti aansuudhaan sagalee Waaqayyoodhaa isa jiraataa isa humna hojjetu of keessaa qabu isa hidhaa hiikuu, isa gaaffii deebisuu, isa abaarsa cabsuu, isa dukkana ibsuu, isa jireenya bara baraa namaaf kennu qabadhee gara keessan dhufeera. Sagalee Waaqayyoo kana keessatti ergaa guddaa Waaqayyo anaaf isinitti ni dubbata. Yesuus Kiristoos nama Naazreetiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa Waaqayyo nu gorfachuudhaaf, Waaqayyo nu deebisuudhaaf, Waaqayyo kallattii nutti agarsiisuudhaaf, Waaqayyo nu barsiisuudhaaf yeroo hundumaayyuu sagalee isaa gara keenyatti in erga. Mata duree akkas jedhuun kutaa jalqabaa gara keessanitti qabadhee dhufeera. Mata duree jalqabaa yookaan immoo kutaa jalqabaa irratti mata dureen nuti irra dhaabannee walii wajjiniin ilaallu ergaan keenya maqaa gadhee akka hin arganne jedha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ergaan keenya maqaa gadhee akka hin arganne jedha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa ergaan keenya maqaa gadhee akka hin arganneef maal gochuu qabna isa jedhutti osoo hin tarkaanfatin dura ergaan keenya maalidha inni? Ergaan keenya kun maalidha inni? Ergaan nuti of eeggannuuf kun maalidha inni? Ergaan nuti akka inni maqaa gadhee hin arganneef goonu kun maalidha inni? Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ergaan nuti gatii guddaa itti baafnu kun ergaan akka inni maqaa gadhee hin arganne taasisuudhaaf deemnu kun ergaan kun maalidha inni? Duraan dursa ergaa keenya isaa maqaa gadhee akka hin arganne barbaannu kana maal akka inni ta'e erga salaallee booda tarkaanfannee mooyyuu Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akkamitti ergaan keenya maqaa gadhee akka hin arganne akka gochuu dandeenyu yookaan immoo akkamitti eeggachuu akka dandeenyu walii wajjin sagalee Waaqayyoo ni ilaalla jechuudha. Kun kutaa jalqabaadha. Waaqayyo na gargaara yeroo dheeraadhaaf jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ergaa kanarratti ergaan keenya maqaa gadhee akka hin arganne kan jedhu kanarratti barumsa walitti fufiinsa qabu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akka macaafni qulqulluun jedhutti, akka yaada macaafa qulqulluutti, akka yaada namaatti miti. Akka yaada namaatti miti. Akka yaada macaafa qulqulluutti ilaaluudhaan hundi keenya iyyuu ergaa kana booddee Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yaada garaa keenya akka geeddaruun nuufidha. Waaqayyoon duratti kufnee dhiifama akka gaafannuufidha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ergaan har'a gara keenya dhufu hundumti keenya yakkamoota ta'uu keenya, hundumti keenya kufuu keenya, hundumti keenya ulfinarraa bu'uu keenya kan nutti agarsiisu waan ta'eef. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, 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 ameen. Egaa Waaqayyo ergaa kana gara kootti gaafa fidu Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gara kootti ergaa kana gaafa fidu fidee laphee korra Waaqayyo gaafa fidee bulchu akkanumaan miti. Namoota Waaqayyo deebisutu jira waan ta'eefidha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Ameen, ameen, ameen. Haleluuyaa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Ergaan keenya maqaa gadhee akka hin arganne jedha mata dureen isaa. Kutaa jalqabaa irratti jechuudha. Ergaan keenya maalidha? Ergaan keenya maalidha kan jedhuu fi ergaan keenyaa fi ergamni keenya. Ergaan keenyaa fi ergamni keenya. Gooftaa keenya, fayyisaa keenya, Yesuus Kiristoosidhaan alatti kan biraan qabu. Ergamni keenya isa, ergaan keenyas isa. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ergaan nuti of eeggannuuf, ergamni nuti of eeggannuufis yoo jiraate kan biraa miti. Gooftaa keenya, fayyisaa keenya, Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Ameen. Gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ergaa keenyaa fi ergamni keenya maqaa gadhee akka hin arganne taasisuudhaaf yookaan ergaan keenya maqaa gadhee akka hin arganne taasisuudhaaf maal gochuu qabna isa jedhuu fi sagalee Waaqayyoo irraa walii wajjiniin ni ilaalla. Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Mee hin kadhanna. Jiraataa fi kabajamaa, Alfaa fi Omeegaa, Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu galanni guddaan siif haa ta'u. Nu gargaartee, nu wajjin taatee, kunooti yaa Waaqayyo Gooftaa saba keettis immoo akkan sagalee kana dubbadhuuf na kaastee,
Akkan sagalee kana gara saba keetti erguuf yaa Waaqayyo Gooftaa jabinaaf humna waan naa laatteef teessoo kee irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Sagaleen kun yaa Waaqayyo Gooftaa akka fedhaaf jaalala keetti dhaloota kana akka deebisu, akka fedhaaf jaalala keetti dhaloota kana akka leenjisu, akka fedhaaf jaalala keetti yaa Waaqayyo dhaloota kana gara yaada garaa geeddarannaatti akka isaan fidu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoositiin sagalee kana faana buutee dhimma baasuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Kana hunda isaa waan gootuuf ulfaadhu. Sagantaa kana yaa Waaqayyo Gooftaa, ergaa kana yaa Waaqayyo Gooftaa, dubbii kana yaa Waaqayyo Gooftaa gara namoota akka hin dhufneef, namoonni sagalee kanaan akka isaan hin fayyineef inni ittisuu barbaadu. Ergamni Luusiifar, Afuurri xonqolaan, budaan calleen, boorantichi humna dhiiga olichaadhaan maqaa ilma kee Yesuus Kiristoositiin kan diigame haa ta'u. Gurra sagalee kana dhaga'urraa maqaa Yesuus Kiristoositiin, maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoositiin ergamni diinaa kamuu kan diigame haa ta'u. Akka isaan sagalee Waaqayyoo dhaggeeffanne, akka isaan dubbii gooftichaa dhaggeeffanneef inni isaanii mormu abaarsi kamuu humna maqaa keetiin karaatti kan hafe haa ta'u. Humna maqaa keetiin karaatti kan hafe haa ta'u. Fuula keetiin nutti dubbadhu, jidduu keenyatti argami, nu barsiisi, nu gorsi, kallattii nutti qajeelchi, iddoo deebi'uu qabnurraa nu deebisi. Kan hunda isaa waan gootuuf ulfaadhu maqaa tokkicha ilma kee Yesuus Kiristoositiin ameen. Kutaa jalqabaa walii wajjin ilaallaa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ergaan keenya maqaa gadee akka hin arganneef guddaa goonee of eeggachuu qabna. Ergaan keenya maqaa gadee akka hin arganneef guddaa goonee of eeggachuu qabna. Boleessa koo, boleettii koo, ergaan kee maqaa gadee akka hin arganneef, ergaan kee fudhatama akka hin dhabneef, ergaan kee namoota bira akka hin geenyeef wanta taasisurraa of eeggachuu qabda. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ergaan kee immoo iyyuu fayyisaa kee Yesuus Kiristoosidha. Ergaa biraan qabdu, ergaan ati qabdu isaadha. Namni gooftaa Yesuus Kiristoositti erga amanee fayyisaa lubbuu isaa godhatee Yesuusin erga fudhatee booddee ergaan ilma namaa Yesuus Kiristoositti nama amanee ergaan isaa Yesuus qofaadha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hojjetaa wangeelaa yookaan immoo iyyuu ergamaan Paawulos gara warra Qorontos boqonnaa lammaffaa isaa keessatti isa lammaffaa keessatti jechuudha. Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 6 keessatti lakkoofsa irratti akkas jedha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gara warra Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa irratti akkas jedha. Ergaan keenya maqaa gadee akka hin arganneef nama tokko iyyuu matumaa hin gufachiifnu jedha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa kutaa kana keessatti Paawulos gara warra Qorontositti yommuu barreessu nama gufachiisurraa of eeggadhaa jedha. Nama gufachiiftu taanaan ergaan keessan maqaa gadee argata. Labsiin keessan maqaa gadee argata. Tajaajilli keessan maqaa gadee argata. Jireenyi keessan maqaa gadee argata. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan isin waaqeffattan maqaa gadee argata. Ergaa keessaniif of eeggachuu qabdu. Ergaa keessan irraa of eeggachuudhaaf, ergaa keessaniif eegumsa guddaa gochuudhaaf nama tokko illee hin gufachiisinaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nama tokko illee hin gufachiisinaa. Nama tokko illee hin yakkinaa. Nama tokko illee hin balleessinaa. Nama tokko illee hin miidhinaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yoo namoota kan miitan ta'e, yoo namoota irratti kan kaatan ta'e, ergaa keessantu maqaa gadee argata. Ergaa isin dabarsitan ergaa gadhee ta'a. Ergaa sirriin ta'u, ergaa fudhatamaan ta'u, ergaa fayyisuun ta'u, ergaa jiraachisuun ta'u, ergaa ajjeesaa, ergaa balleessaa, ergaa maqaa gadhee of keessaa qabu, ergaa jireenyaaf hin taane si harkaata. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kana jechuun wangeelli ati baattee deemtu meeshaa gatii hin qabne si harkatti ta'a. Kanaaf ergama keedhaaf of eeggachuudhaaf nama tokkoyyuu gufachiisuu hin qabdu jedhe. Nama tokkoyyuu gufachiisuu hin qabdu. Haa ta'uyyuu malee nuyi karaa hundumaan akka hojjettoota Waaqayyootti of hin dhiyeessina.
akkamitti of dhiyeessina jennaan akka hojjettoota waaqayyootti amala hojjettoota waaqayyoo agarsiisuudhaan jireenya hojjettoota waaqayyoo agarsiisuudhaan deemsa hojjettoota waaqayyoo agarsiisuudhaan hojjettoonni waaqayyoo kan ta'an amala maalii qabu warri waaqayyoo wajjiniin jiraatan amala maalii qabu ijoollee waaqayyoo warri jedhaman amala maalii qabu jireenya isaaniitiin waaqayyoo kan isaanitti gammade amala maalii qabu akka hojjettoota waaqayyootti ofii keenya mul'isuu qabna. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u iyyuu malee nuyi karaa hundumaan akka hojjettoota waaqayyootti of dhiyeessina. Akkaataan itti of dhiyeessinu, akkaataan itti ofii keenya dhiyeessinu akka hojjettoota waaqayyootti ta'uu qaba. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Afaan keenyaan hojjettoota waaqayyoo fakkaanne garaa keenyaaf hojiin keenya faallaa sanaa ta'uu hin qabu. Faallaa sanaa ta'uu hin qabu. Deemsi keenya faallaa sanaa ta'uu hin qabu. Ijoollee waaqayyoo jedhama amala keenyaa fi hojii keenyaan waan biraa hojjechuu waan biraa agarsiisu nurraa hin eeggamu. Calaqqeen keenya, bifti keenya, amalli keenya akka hojjettoota waaqayyoo ta'uu qaba. Dhiyaannaan keenya akka ijoollee waaqayyoo ta'uu qaba. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Hojjettoota waaqayyoo ta'uu keenyas agarsiisuudhaaf baay'ee hin obsinedha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kutaa jalqabaa kana keessatti qabxiin isa duraa obsuudha. Maqaan keenya, hojiin keenya yookaan ergamni keenya, waamichi keenya Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maqaa gadhee akka hin arganneef, ergamni keenya maqaa gadhee akka hin arganneef maal gochuu qabna jennaan obsuu qabna. Maal obsina? Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Obsuu qabnaa jedhe. Kutaa tokkoffaa keessatti qabxii tokkoffaanii maal jedhaa? Obsuu qabnaa jedha. Obsuu qabna. Maal obsiname? Wanti nuti obsinu maalidha? Ila akkasuma kutaa kana keessatti Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Baay'ee hin obsinaa. Daba yoo nurratti hojjetan baay'ee obsinaa. Yoo nu miidhan baay'ee obsinaa. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 inni amma ol ilaalle lammaffaa boqonnaa 6 irraa gara tokkoffaa boqonnaa 6 si fudhadha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa tokko irra dhaqaa. Isin keessaa namni tokko obboleessa tokko irraa hadheessaa yoo qabaate namoota waaqayyoof hin qulqulloofne duratti hin qulqullaa'in duratti dubbicha ilaalchisuu irraa attamitti yaa'ii warra qajeelota hin ta'iitti. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namoota waaqayyoof qulqullaa'an duratti dubbicha ilaalchisuu irraa namoota waaqaaf qulqullaa'an duratti dubbicha ilaalchisuu irraa attamitti yaa'ii warra qajeelota hin ta'iniitti geessuudhaaf ija jabaat ture. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Kutaa kana keessatti kan inni jechaa jiru ergaan keenya maqaa gadhee akka hin arganneef eenyumaayyuu maal hin goonuudha? Eenyumaa maal hin goonuudha? Nama tokkoyyuu hin gufachiifnuudha macaafni. Ergaan keenya maqaa gadhee akka hin arganneefi nama tokkoyyuu matumaa hin gufachiifnuudha. Nama gufachiisuu irraa of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Nama tokko gufachiisuu irraa obsuun barbaachisaadha. Obsuun barbaachisaadha. Namni sun yoo si miidhe obsuun barbaachisaadha. Namni sun yoo akka malee kan sirratti ka'e ta'e obsuun barbaachisaadha. Si ajjeesuudhaaf yoo murteesse iyyuu obsuu qabda. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nama sana dabarsitee kennuurra, obboleessa kee dabarsitee kennuurra, dabarsitee laachuurra, ormatti dabarsitee laachuurra, diinatti dabarsitee laachuurra, maqaa isaa balleessuurra, maqaa gadheetti laachuu irra obsuutu siif filatama. Sababbiin isaa kutaa kana keessatti kan inni jechaa jiru akkamitti qulqulloota gidduutti dhimmicha fixuu dhiistanii yaa'ii warra namannee gidduu geessitanii jedhe. Sagalee waaqayyoo kan inni jedhu namni tokko amanaa ta'e gooftaa osoo beeku kan inni yakke yoo ta'e nama tokko fudhadhuuti dhaqiitii araarfadhu. Yoo inni didee lama ta'e sadi ta'e sana booda gara waldaa fidi. Waldaa yoo didee waldaa kan didu taanaan namni sun akka nama amanne akka nama qaraxxuutti Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akka nama hin amanneetti isin gidduutti haa ilaallamu.
Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Bakka isin gidduutti haa ilaalamu. Dhimmi isaa isin gidduudhaa ba'an jennu. Maqaan isaa isin gidduudhaa ba'an jennu. Isinuma gidduutti akka nama namanneetti haa ilaalamu. Maaliif waldaa kiristaanaa dhaga'uu didee waan ta'eef. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Kanaaf eenyuma durattuyyuu maqaa nama tokko hadheessuudhaaf ija jabaachuun hin danda'amu. Boleessa kee gaafa hadheessitu, boleessa kee dabarsitee gaafa kennitu, diinni kee diiyaabiloos hin gammada. Walitti bu'iinsa obbolootaa ni jaalata. Obbolootaaf obboloota gargar baasuudhaaf, tokkummaa obbolootaa cabsuudhaaf, nagaa obbolootaa diiguudhaaf tokkummaa hin jaalatu seexan. Jaalalan jaalatu seexan. Walirratti akka kaatan, walii keessan akka ammeessitan, dabarsitanii akka wal kennitan barbaada. Kanaaf Qorontos irratti akka jedhee sagalee Waaqayyoo dubbata. Haleluuyaa. Wal dabarsitanii kennin arga jedhee booda lakkoofsa 7 irratti akka jedha. Qorontos 6 tokkoffaasaa 7 irratti akka jedha. Fuula yaa'itti wal geessuun keessaniyyuu dadhabbii keessan agarsiisa. Fuula yaa'itti wal geessuun keessaniyyuu akka amma bara keenya fakkeenyaaf bara sana yaa'itti wal geessanii wal ammeessu. Namni bakka hundumaa bakkatti yaa'ii wal geetti geessanii wal ammeessu. Barri keenya miidiyaa irratti wal baasanii wal hadheessaa oolu. Miidiyaa irratti wal baasanii wal arrabsaa oolu. Miidiyaa irratti wal baasanii maqaa walii hadheessaa oolu. Bara sana immoo wal gahii irratti maqaa namaa hadheessu. Bakka namni hundumtuu wal gaheetti. Ammoo bakki namni hundumtuutti wal gahee sannaan miidiyaadha, yuutuubiidha, feesbuukiidha, instaagiraamiidha. Yesuusiidhaaf galanni guddaadha ta'u. Feesbuukiidha, yuutuubiidha, tiiktookidha. Bakki itti nama hadheessaa oolan. Bakki itti maqaa namaa balleessaa oolan. Bakki itti mootummaa Waaqayyoo diigaa oolan. Bakki itti Kiristoosin arrabsiisaa oolan. Bakki itti ergaan keenya maqaa akka gadhee akka inni argatu taasisaa oolan eessa jennaan? Miidiyaadha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Fuula yaa'itti wal geessuun keessan iyyuu dadhabbii keessan agarsiisa. Daba yoo sirratti hojjete iyyuu maaliif hin obsitanii? Obsaayii argaan koo sarraa keessatti. Inni jalqabaa jechuudha. Kutaa kana keessatti jalqabni obsaayii. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Obsi obboleessa keedhaaf. Obboleessa kee dabarsitee hammeessuu irraa obboleessa kee hammeessuu irraa ofii keetti hammeeffamuu si wayya. Obboleessa kee arrabsuu irraa ofii keetti arrabsamuu si wayya. Obboleessa kee miidhuu irraa ofii keetti miidhamuu si wayya. Kanaaf obsuu qabda. Yoo inni si miidhayyuu obsiif. Gara malee yoo si miidhayyuu obsiif. Du'atti yoo si geessayyuu obsiif. Dabarsee du'atti yoo si laatayyuu obsiif. Hamma du'atti yoo si geessayyuu obsiif. Obsi malee obboleessa kee dabarsitee hin gahin. Sagalee Waaqayyoo akkas hin jedhu. Daba yoo sirratti hojjete iyyuu obsiif. Daba yoo sirratti hojjete iyyuu maaliif hin obsitan? Maaliifis hin miidhamtan? Obboleessa keedhaaf jettee miidhamuu qabda. Miidhamuu qabda. Si miidheera miidhamuu qabda. Obboleessa kee si miidhe waan ta'eef. Miidhamuu qabda. Obboleessa kee maqaa isaa baastee hamma hadheessitu. Maqaa isaa baastee diinatti hamma laattu. Karaa kanaan immoo ergaa kee isa qulqulluu, isa muudaa hin qabne, isa xurii hin qabne ergaa kee maqaa gadhee maaf argachiifta? Ergaan kee maqaa gadhee akka hin arganneef obsuu qabda. Qabxiin inni jalqaba ergaan keenya maqaa gadhee akka hin arganne kan ittiin eeggachuu dandeenyu obsuudhaan. Hin ariifatin obboleessa. Hin ariifatin mana Waaqayyoo qulqulleessattee hin ariifatin. Mana Waaqayyoo sii miti kan qulqulleessu. Sii miti kan qulqulleessu. Waaqayyoo abbaan jira. Abbaan manichaa jira. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Isa barbaade gad oofee isa barbaade ol galchuudhaaf. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Isa barbaade gad deebisee isa barbaade ol kaasuudhaaf abbaan manichaayyuu jira. Abbaan manichaayyuu jira. Jira abbaan manichaayyuu. Jira abbaan manichaayyuu. Kana gochuudhaaf abbaa manichaa gaafachuu qabda. Yaal tokko bartoonni gooftaa gara gooftaa dhufanii akkasittiin jedhan. Qamadii gaarii facaafne,
Murti zarii facaafne, sanyii qulqulluu facaafne, irkirdaanni keessaan biqileera. Dhaqnee haa buqqisnu jennaan no buqqisinaa ittiin jedhe Yesus. Maal jenna? Inkirdaada buqqisna jettanii qamadiina jalaa buqqisu. Sababbiin isa addaan baaftanii hin beektan isini. Adatu adda baasee beeka. Guyyaa isa dhumaatti hojjettoota adda baasanii beekan natu ergata. Yesuusidhaaf galanni guddaan. Isaan immoo mashii of harkaa qabu waan ta'eef ol darbanii calleessanii galabaa gara ibiddaa inkirdaadaas gara ibiddaa callaa gara gootaraa kootti naaf galchu jedhee gooftaan Yesuus Kiristoos ofii isaatii bartoota isaa hin dhowwu. Dhaqnee haa diignu, dhaqnee haa bubuqqisnu keessaa jedhanii turan. Eeyyee simmeetiidhaan ka'aniiti isaan. Ho'anii ka'aniiti isaan. Obboleessa koo obboleettii koo ho'aan miiraan kaatee mana Waaqaa qulqulleessuu hin dandeessu. Miiraan kaatee mana Waaqayyoo qulqulleessuu hin dandeessu. Mana Waaqayyoodhaaf Waaqayyoo ofiisaadhaa ni jira. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan. Jira Waaqayyoo mana isaadhaaf. Jira Waaqayyoo mana isaadhaaf. Mana isaa qulqulleessuudhaaf jira Waaqayyo. Teessoo isaarra jira. Nutu karaa isaarra deemuu dhiise malee. Nutu safaara deemuu dhiise malee. Nutu ofii keenyaa mana isaa qulqulleessuudhaaf ofii keenyaa barbaade malee osoo nuti isaaf dhiifne waa hundumaa. Osoo nuti Waaqayyoof dhiifne waa hundumaa hattoonni nutti hin baay'atan har'a. Raajonni sobdoonni nutti hin baay'atan har'a. Saamtonni mana Waaqayyootti irra hin baay'atan ture. Hin baay'atan ture. Alangee qaba gooftaan waan ta'e. Nutu dhiise gooftaan akkan hojjenneef nutu idduu gale. Nutu jidduu seene. Warri Waaqayyo akkan hojjenneef jidduu seentanii mana Waaqayyoo qulqulleessina jettan harka keessan keessaa baafadhaa. Abbaan manichaayyuu Waaqayyo hin hojjeta. Isatti kennaa dhiisaa. Isatti kennaa dhiisaa. Waan hin beekne keessan galinaa. Isatti kennaati dhiisaa. Hattoonni jiranii jiru mana Waaqayyoo keessa. Sobdonni jiranii jiru mana Waaqayyoo keessa. Saamtonni jiranii jiru mana Waaqayyoo keessa. Maalaa goonure itti kennuudha. Nutu itti kennuu didee. Nutu oolu jedhee itti laachuu didee Waaqayyootti. Nutu itti laachuu didee. Itti laachuu didee. Itti laachuu didee. Ofii keenyaa sirreessuudhaaf seenne. Boleessa koo obboleettii koo. Inkirdaada buqqisuutti qamadii buqqisaa hartaa of eeggadhu. Of eeggadhu. Of eeggadhu. Ergaan kee maqaa gadhee akka argatu taasisaa jirta of eeggadhu. Ilaa kutaa kana keessatti waan inni jedhu sagalee Waaqayyoo lakkoofsa 8tti. Isaan ofii keessanii obboloota keessan warra amanan irratti iyyuu daba hin hojjettu. Obboloota keessan warra amanan irratti iyyuu daba hojjettu. Daba hojjettu. Dhimma ofii keessan ilaaluu qabdan amba ilaalchiftu. Harka miidiyaa warra miidiyaatti gabbaafne miidiyaa irratti haasa'a oollaa. Akkamitti sirraa? Hatee jira? Mana keessatti ilaallama. Mucaadha waan ta'e. Mucaatu haa ta'e. Mucaan hatee suni mana keessatti ilaallame abbaa faati garafanii sirreessanii deebisu. Abbaa qaba bari. Haadha qaba. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan ta'u. Abbaa qaba. Mucaan kamuu abbaa qaba. Mucaan kamuu haadha qaba. Garafee kan deebisu. Obsa dhabne. Obsa dhabuudha miidiyaatti kan nu baasise. Obsa dhabuudha gabbaanee sarootatti kan buddeena fuunee saroota jalatti kan darbine. Ijoollee fuunee bineensa jalatti kan ganne obsa dhabuudha. Obsaa. Obsaa. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan ta'u. Obsaa. Obsaa. Raajota sobdoota osoo uumama barbaadan gootanii ofii keessanii mana Waaqayyoo keessaa baasuudhaaf hin dandeessan. Har'as jiru, bara booddeettis jiru, yeroon kaa'ameefii jira. Yeroo itti Waaqayyo calleessee gargar baasu. Sobdoota. Fakkeenyaaf raajonni sobdoonni jiru, saamtonni jiru. Saamtonni jiru. Wambadeewwan jiru, duriyyee. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan ta'u. Ameen ameen. Isaan kana hundumaa. Isaan kana hundumaa. Ijoollee ta'anii durriyyeen jira. Mucaadha garuu durriyyeedha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan ta'u. Durriyyeedha. Nyaachuu barbaada, saamuu barbaada, buraaquu barbaada, utaaluu barbaada garuu mucaadha. Durriyyee ta'e. Durriyyee ta'e. Mucaan durriyyee sun immoo akkamitti deebi'uu qaba.
Mucaan mana waaqayyoo keessa taa'ee durriyyee ta'e akkamitti deebi'uu qaba? Inni baaleegee ta'e akkamitti deebi'uu qaba? Maqaa isaa balleessuudhaani, miidiyaa irratti baasuudhaani, kaleessa sirba har'ammoo faarfata jechuudhaani, karrammoo kaleessa faarfachaa ture har'ammoo sirba jechuudhaani, kaleessa lallabaa ture har'ammoo iyyuu maali ta'e jechuudha. No! Miidiyaatti baastee maqaa isaa balleessuun osoo hin taane itti dhiyaattee rakkina isaa baruudhaan. Maal taate? Rakkinni kee maali? Maaltu si mudate? Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaanatu. Itti siqii bari. Maal akkani ta'e itti siqiitii bari. Gara isaatti siqiitii bari. Sagalee daqiiqaa isinitti dheeressuun barbaadu waan ta'eef. Kutaa jalqabaa qabxii tokkoffaa obsaa fuula yaa itti dabarsitanii warii keessan hin kenninaa. Daba yoo isin irratti hojjetan iyyuu obsaa jedha kutaan kun. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Tokkoffaa Qorontos 6:7 irratti fuula yaa itti wal geessuun keessan iyyuu dadhabbii keessan agarsiisa. Daba yoo isin irratti hojjetan iyyuu maaliif hin obsitanii? Maaliif hin miidhamtanii? Obboleessa kee dabarsitee kennurra obboleessa keedhaaf jettee miidhamuu qabda. Madaa obboleessa keetii baattee aadaa deemuu qabda. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Eenyudhaaf jedhe? Wangeelaaf jettee. Eenyuuf jedhee tana hattuu kana wajjin jiraadha? Wangeelaaf jettee. Eenyuuf jedhee tana saamtuu kana faana jiraadha? Wangeelaaf jettee. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Guyyaa tokko gaabbee deebi'a. Gaarummaa yoo itti agarsiifte guyyaa tokko gaabbee deebi'a. Jaalala yoo itti agarsiifte guyyaa tokko gaabbee deebi'a. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kanaaf waladheessuu irraa akka of eeggan. Akka of eeggan. Sagalee Waaqayyoodhaa akkas jedha. Egaa warri jalloonni mootummaa Waaqayyootti akka hin galle hin beektaniire. Jal'ina kan hojjetu mootummaa Waaqayyootti hin galu. Daba kan hojjetu mootummaa Waaqayyootti hin galu. Inni saamu mootummaa Waaqayyootti hin galu. Eeyyeen kun dhugaadha nuu gala. Daba hojjete, hin saame, hin sagaagale, hin hate jettee ormatti baastee hin hadheessine. Maqaasaa hin balleessine. Gaaf tokko hin deebi'a. Hin deebi'a akka mucaa sanaa. Mana abbaa kootii naa wayya jedhee hin deebi'a. Hin deebi'a. Mana abbaa koo naa wayya jedhee hin deebi'a gaaf tokko. Baqqaanyi jedhee quufee gaaf tokko hin deebi'a. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gaaf tokko gara mana abbaa isaatti hin deebi'a. Nagayeera jireenyi kun jedhee gaaf tokko hin deebi'a. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Fakkeenya akka ilma badee argame Luqaas 15:11 irratti jechuudha. Ijoollee lama qaba abbaan tokko, ijoollee lama qaba tokkichi durriyyee ta'ee badee qabeenya abbaa fuudhee deemee sagaagalee akka barbaade dhiichisee fixe gaafa kaanitti mana abbaa isaatti deebi'e. Abbaan isaa immoo iddootti isa deebise. Ulfinatti isa deebise. Kakuu haaraa keessatti dubbata. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wambadeedha baay'een isaanii. Jaalala abbaa hin qabu garuu wambadeedha, durriyyeedha. So jaalala abbaa qaban durriyyeedha. Hin deebi'u gaaf tokko. Hin sirratu gaaf tokko. Gaaf tokko iddootti deebi'u. Waaqayyo gaaf tokko iddootti deebisa. Kanaaf dabarsinee bineensatti laachuun barbaachisaa miti. Bineensaaf hin laatinaa. Miidiyaatti wal hin baasinaa. Fuula yaa'itti wal dhiyeessuun keessanuu dadhabbii keessan agarsiisa lama caala. Dadhabbii keessan agarsiisa. Fuula yaa'itti wal geessuun keessan dadhabbii keessan agarsiisa lama caala. Kanaaf dadhabootan ta'inaa obsaa. Obsaa. Obsaan waan baay'ee gochuu dandeessa. Namni obsu waan baay'ee godha. Namni obsu waan baay'ee deebisa. Obsa Waaqayyo isiniif haa laatu. Waaqayyo hunda keenyaaf obsa nuuf haa laatu. Kutaa jalqabaa keessatti obsaa jedha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ergaan keenya maqaa gadee akka hin arganneef obsuu qabna. Obsinee dabarsuu qabna wanta hundumaa. Obsinee dhiisuu qabna wanta hundumaayyuu. Obsaa jedha. Ergaan koo inni har'aa kutaa lammaffaa isaa immoo qabadhee tan dhufa. Ergaan keenya maqaa gadee akka hin arganne kan jedhu kutaa lammaffaa qabadheen dhufa. Kutaa jalqabaa keessatti obsaa jedha. Gooftaan sinaa eebbisu, eebbifamaa, ayyaanni Waaqaa isiniif haa baay'atu. Kutaa jalqabaa qabxii tokkoffaan obsaadha. Qabxii lammaffaan immoo maal akka inni ta'e walii wajjiniin kutaa lammaffaa keessatti qabadheen dhufa. Ayyaanni Waaqaa isiniif haa baay'atu. Naa kadhadhaa Waaqayyo akka na gargaaru.
Ergaa kanaan namoonni baay'een akka deebi'an abdii amantiin qaba. Gooftaan sinaa eebbisu. Naaf eebbifamaa. Shaaloom. Buleessa keessan Gammachuu Urgeedha. Lakkoofsi bilbila kootii Duwwaa 912 1049 argachuu dandeessu. Sheer walii godhaa, wal laqqabsiisaa. Eebbifamaa, eebbaaf ta'a.